रेडियो Warra Wangeelaati. Reediyoon Warra Wangeelaa tokkummaa waldooti Oromoo Warra Wangeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko guyyaa Sanbadduraa dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti dhaggeeffattoota kibbaaf giddugaleessa Awurooppaatiif immoo akka lakkoofsa sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti galgala sa'aatii 21 hamma sa'aatii 21:00tti dambalii giddugaleessaa kiilooheerzii 1,355 irratti kan isin qaqqabu Tamsaasa Wangeelaati. Kun reediyoo Warra Wangeelaati. Harka fuunee attam jirtu jaalatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya nagaan Waaqayyoo har'as bakka jirtan maratte isiniif haa ta'u. Reediyoon Warra Wangeelaa hagayyaa 20 har'aaf sagantaa qabattee dhiyaatte kunoo isiniin jetti. Sagantaa keenya irraa keessatti yeroo darbee konfiraansii tokkummaa waldooti Oromoo Warra Wangeelaa Awurooppaa Samuunikitti adeemsifame jechuudha 7ffaa achirratti konfiraansiin sun atuun jalqabiin guyyaa tokko dursee workshooppiin ta'ee ture. Workshooppii sanarratti qo'annaa Macaafa Qulqulluu Luba Mulugeta Giragnin nuu kennamee ture isinii qoodna. Mata dureen qo'annaa Macaafa Qulqulluu kana Jireenya Daani'eeliif ergaan dhaloota keenyaaf qabu kan jedhu si'a ta'u Macaafa Raajichaa Daani'el irratti kan hundeeffamedha. Jireenyi Daani'el jireenya attamii ture? Daani'el faa biyya kooluu galtummaa keessatti jireenya attamii jiraatan? Jireenya isaan jiraatan kunoo dhaloota keenyaaf keessumaa dhaloota biyya hambaa keessa jiruuf ergaa yookaanis hiika maalii qaba? Deebii gaaffii kanaa qo'annaa Macaafa Qulqulluu Luba Mulugetaan nu hiranirraatii argattu. Qo'annaa Macaafa Qulqulluu kutaa 1ffaa faarfannaa kanaatti aansineetu isinii dhiyeessina. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa hamma xumura sagantaa keenyaatti akka obsaan waliin taatan kan isin affeeruu qopheessaa raadiyoo Warra Wangeelaa ana Robsan Makooti. Faarfannaa kanaan gara sagantaa keenyaatti ceena. Yeroo marasiin gammanaan waaqa kenna toltee hamma tullee hamtuun dubbannu dansaa siin jenna. Yennaa marasiin gammanaan waaqa kenna toltee hamma tullee hamaan dubbannu dansaa siin jenna. Baay'ee lakkoofsaan olii keessaan dhumuu wanni siin jennu yoo yaa siin jennee ibsina kabaja sii qabnu. Baay'ee lakkoofsaan olii keessaan dhumuu wanni siin jennu yoo yaa siin jennee ibsina kabaja sii qabnu. Oh jenna 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 galata 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 sii qabnu. Fichaan kenna kennuu didumidhaan dadhaabiin nan dubbatu kenna afaan. Fichaan kenna kennuu didumidhaan booseenuu nan dubbatu kenna afaan. Maaf kana goote sangoote hin jennu hojii teeti irraa mormii qabnu. Makana goote sangoote hin jennu nuti hojii teeti irraa falmii qabnu. Abbaa qulqullichaa hojii kan balchichaa buqqistee jaaruunii gooftaa malakeeti waaqa qulqullichaa
hojii kan balchachaati buqqistee jaaruuni gooftaa malakeeti. Kanan irratti dubbadhu Macaafa Raajii Daani'el ilaallata moofaa keessaa jechuudha. Innis akka mata dureetti kan ani fudhadhee itti yaadee irratti waliin ilaalla jedhe jireenya Daani'elii fi ergaa inni dhaloota keenyaaf qabu mata duree jedhudha. Jireenya raajicha Daani'elii fi ergaa inni immoo dhaloota keenyaaf qabu mata duree jedhu irratti walii wajjin ilaalla. Seenaa Macaafa Qulqulluu keessatti jireenyi Daani'el maal fakkaata ture? Dhaloota har'aaf ergaa maalii qaba? Keessumaa immoo dhaloota biyya ormaa keessaa jiraataniif kan jedhuti walii wajjin ilaalla. Mata duree kana Macaafa Raajiin kun barreesse irra dhaabanneeti kan nu ilaallu. Raajiin Daani'el akka beektonni baay'een itti walii galanitti dhaloota Kiristoos fuula duraa jaarraa ja'affaa keessaa akka barreeffamedha. Innis bara sabni Yihuudootaadhaa boojuu warra Baabilooniin booji'amanii jiran keessa jechuudha. Jaarraa ja'affaan kun bara sana keessaadha kan inni barreeffame. Kan barreesses immoo raajichuma Daani'el isa maqaan isaa macaafa kanarratti waamamu akka ta'eeti dubbatu. Qabiyyeen Macaafa Raajii Daani'el guutummaa isaatii boqonnaa 12 qaba. Guutummaa isaatii yeroo ilaallu wanta Daani'el baroota 605 dhaloota Kiristoos fuula dura kaasee keessumaa baratti booji'amanii kaasee inni jireenya inni biyya boojuutti jiraateef mul'ata inni immoo Waaqayyoo irraatii biyya boojuu kana taa'ee argataa ture hundumaatii kan inni of keessatti qabatee jiru. Mootummaan bara sana keessatti saba Baabilooniin geggeessaa ture mootummaa maalii akka fakkaatu? Mootummaa Waaqayyoo immoo sana cinatti mootummaa attamii akka ta'e kan gargar baasee lafa kaa'u qulqulleessee kan ibsu ture. Egaa Daani'el mul'ata isaaf jireenya isaa macaafa kana keessatti kan qabatu hamma mootummaan Baabiloon inni sadaffaadhaa mootummaa Qiroos inni jedhamu 536 dhaloota Kiristoos fuula duraatti hamma sanaatti ergaan raajii kana keessa jiru kan inni walitti qabamee mul'ata isaa gara Daani'el dhufee Daani'elis jireenya isaa keessatti kan inni Waaqayyoo irraatii wanta Waaqayyoo isatti mul'ise dhaloota bara isa booddee jiran hundumaatiif kan inni lafa kaa'e. Daani'el maqaan isaa Waaqayyo firdii kooti yookaan immoo Waaqayyo abbaa murtii kooti jechuutti hiikama. Egaa biyya Yihuudaatti gara biyya Baabiloonitti bara Yehooyaakim mootii Yihuudaa turetti gurmuu booji'aman keessaati Daani'el isa tokko ture. Dhaamsi ergaa kanaa egaa inni guddaan seenaa fi mootummaa biyya lafaa irratti guddummaan Waaqayyoo hammam akka ga'u ibsa. Inni guddaan dhaamsa ergaa kana keessa jiru jechuudha. Guutummaan raajii kana ergaan isaanii guddaan mootummaa biyya lafaa keessatti seenaa biyya lafaa keessatti guddummaan mootummaa Waaqayyoo maal akka fakkaatu kanaadha kan inni lafa kaa'u. Isa kana boqonnaa 2 lakkoofsa 21 dabarree immoo boqonnaa 4 lakkoofsa 34-37 gidduutti argachuu dandeenya. Innis mootummoonni biyya lafaa baduuf akka jiran inni dabarre mootummaan Waaqayyoo immoo bakka warra badanii kanaa buuf akka jiru kan mul'isuudha. Hamma mootummaan Waaqayyoo inni dabarre kun biyya lafaa kanarraa mootummaa jiran kana dabarsee iddoosaa qabatee isa raawwataa mootummaa raawwataa biyya lafaa kanaa taasisutti immoo rakkinniif muddamni ilmaan namootaa qabanii ittuma fufaa kan adeemu. Ittuma fufaa kan jiraatu ta'uusaas ibsa macaafni raajii Daani'el. Isa kana boqonnaa 12 lakkoofsa 1 kaastanii 3tti arguu dandeessu. Macaafa kana bakka lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Innis inni duraadhaa boqonnaa 1 kaasee hamma 6tti kan jiru yeroo ta'u jireenya Daani'elii fi hiriyoota isaa sadanii warra Meeshaak, Saadiraak, Abedneegoo jedhaman kan ilaallatu yeroo ta'u inni kun boqonnaa 1 inni lammaffaan immoo boqonnaa 7 kaasee hamma 12tti mul'ata Daani'el raajichi argaa turee fi ergawwan isaanii irratti xiyyeeffata.
Ani garuu yeroo keenya wajjin deemuudhaaf kutaa tokkoffaa irratti walii wajjin ilaalla. Mata duree keenya kana jalatti of eegee jechuudha. Kutaa lammaffaa itti fufnees yeroo biraa waliin ilaaluu dandeenya. Ammaaf garuu kutaa tokkoffaa kana jalatti bal'inaan wanta Waaqayyoo nu hubachiisuun barbaadu waliin ilaalla. Kutaa tokkoffaa kana keessatti egaa jireenyi Daani'eliif hiriyoota isaa mana mootummaa Baabiloon keessa jiraachuutiin qabaachaa turan maal akka inni fakkaatu irraa kaafneetu ilaalla. Jireenya isaan boojuu Baabiloon jalatti jiraatan sun akkaataa sabni Waaqayyoo jireenya boojuu fi ormummaa biyya lafaa kana irratti jiraatan isa keessa jiraatan kana garasitti immoo jireenya isaan isa boriif abdii qaban yookaan isa barabaraa sanaaf abdii qaban kan mul'isuudha. Isa calaqqisiisa jechuudha. Utuu amanamummaa isaanii isa guddaa isa Waaqayyoo irraa argatan isa Waaqayyoo isaaniif kenne sana haalaan hin jijjiirin yookaan immoo wanta biraatiin waliin hin makin attamitti gooftota isaanii warra ormaa warra biyya lafaa bulchan kanaaf abboomamaa akka isaan jiraatan jireenya Daani'el faa hiriyoota isaa sadanii kanarraatii barumsa ga'aa arganna. Kutaa kana jalatti dubbii ijoo ta'an jireenya keenya har'aafis barumsa ta'uu danda'an waan baay'ee ilaaluu dandeenya. Haa ta'u malee garuu kan nuyi caalaamatti jireenya keenya warra biyya kan biraa keessa jirru kanaaf ergaa guddaa ta'a jennee hubannu haala namatti jijjiiramu keessa yeroo galan yookaan immoo lixan akkaataa utuu of hin dhabin ishee jettu jala muruu dandeenya. Jiraachuu fi hojjechuun danda'amu hubachuun kutaa kana keessaa barumsa guddaa nuyi argannu ta'a. Sinii galeera yaada. Haala namatti jijjiiramu yookaan immoo kontekstii haaraa tokko keessa yeroo lixan yookaan yeroo dhiibamanis haa ta'u fedhaanis haa ta'u keessa lixan akkaataa utuu of hin dhabin keessaas utuu of hin dhabin haalicha keessaa jechuudha. Ofis immoo utuu of hin dhabin identitii utuu hin dhabin jechuudha. Kanaaf hin jala muruu jedhe ishee of dhabuu jettu jala jiraachuu fi hojjechuun akkaataan itti danda'amuti argina. Kanas qabxii gaggabaabaa jalatti ilaaluu dandeenya. Jireenya Daani'elii fi hiriyoota isaa sadanii yeroo ilaallu jarri kuni biyya isaanii irraa buqqa'aniiru. Biyya Baabiloon keessatti immoo booji'amaniiru. Boqonnaa tokko kaasnee isa kana argina. Namni yeroo booji'amu waan baay'ee beekuu dandeenya. Mirga hin qabu. Booji'ameera jechuun tootaalii sammisiif ta'eera jechuudha. Mirga isaa kenneera jechuudha. Hin booji'ame jechuun humnaan qabamee fudhatame waanta ta'eef. Akka biyyi sun isa godhe seera biyyi sun isa bulcheen jiraata. Namni booji'ame tokko. Jarri kun garuu seenaa isaanii yeroo ilaallu macaafa qulqulluu kana keessaas raajii Daani'el guutummaa isaa yeroo ilaallu waaqa tolfamaa warra waaqessan saba ormaa jalatti yookaan mootummaa waaqa tolfamaa iddoo guddaa kenneefi kabaja guddaa kenneefi teessoo gaarii kenneefi iddoo olaanaa kenneefi biyyi isaas waaqolii tolfamaa kana jalatti bitamanii akka jiraataniif aboo isaatti gargaaramee geggeessu mootummaa akkasii jalatti booji'aman. Wanti nama dhibu garuu haa booji'aman iyyuu malee jara kanaaf mirgi ga'aan immoo kennameeraaf. Inni namatti tolu kan biraan immoo iddoon jireenya isaaniiyyuu mana mootummaa keessa akka ta'u ta'ee jedha. Sababii qabanni kunis wanta ilaalametu jira. Jarri kun warra biyya isaanii keessaa yeroo turan sanyii moototaa fi gurguddootaa keessaa turanidha jedha seenaa isaanii. Boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaastanii raajii Daani'el na dubbiftan. Itti dabalee immoo mudaa kan hin qabne turanii jedha. Itti dabalee immoo ogummaa hundumaa fi beekumsa qabu turanii jedha. Argitanii waan barbaadamu keessa jira jechuudha. Sanyii moototaa keessaa gurguddoota keessaa turanii mudaa warra hin qabne seenaan isaanii ilaalamee qoratamee immoo warra seenaan isaanii waan biraatiin waliin magne turanii beekumsaaf ogummaa gurguddaa immoo kan qaban itti dabalee barumsaafis immoo mataa kan qaban turan jedha. Sammuu hubannaatiif malu sammuu beekumsa argachuu danda'u sammuu waan barsiisan fudhatee bu'aa buusuu danda'u qabu turan jedha. Kanatti ilaalame jara kanarraa. Kanaaf jarri kun mana mootummaa keessatti akka isaan eegaman mana mootummaa keessatti yooma booji'aman iyyuu aboo boojuu jala jiraatan iyyuu mirgi akkasii kennamee fi akka isaan jiraataniif carraan isaaniif kenname. Egaa kun akeeka Waaqayyo silumaa jara kanarraa qabu ta'uu isaatii argina.
mana mootii keessa hojjechuu akka danda'anitti barumsa waggoota 3tu kennameefi jedha lakkoofsa 3:5 yoo dubbiftan boqonnaa tokko. Hin leenjifamanii jedha fakkeenyaaf caaffata biyya sanaatiif caaffata warra Kaliidotaa jechuudha fi akkasuma immoo afaan isaanii akka isaan barataniitiifiti waggaa 3 leenjiin kennameefidha. Biyya kanaati warri biyya kanaa beennaa haawus biilduungii jedhuuti. Haawus biilduungii nama tokko nama haaraa biyya kana dhufuu barachuu barbaade waggaa 3 barata. Waggaa 3 keessatti afaanis hojiinis kan wal qabatu yoo fite booddee hojiitti ramadamee hojiitti bahee hojjechuu danda'a jedhu. Tarii baruma sanayyuu seenaan kun biyya sana keessatti beekamaadha waanta ta'eef jarri kun waggaa 3 akka isaan leenjifaman sirriitti qophaa'aniif mootiin biyya sanaadhaa haala kana mijeesseef jedha. Isaanis waggoota 3 keessatti barachuufis mataa silayyuu qabu. Ogummaa fi hubannaa immoo Waaqayyo sila kenneeraa fi itti lixanii mati wanta isaaniif kennamu akka isaan argataa turan kutaa gara goodaatti arginu keessattis ilaalaa deemna. Lakkoofsa 6ffaa fi 7ffaa yeroo gadi buunee ilaallu kutaa boqonnaa 1ffaa kana keessatti maqaan isaanii iyyuu akka jijjiiramu godhe mootichi jedha. Maqaan isaan qaban iyyuu lakkoofsa 6ffaa fi 7ffaa kutaa keenya keessaati maqaan isaan qabanii jijjiirameetu inni isaan sila biyyaatti waamamanitu hin ta'in Daani'eel, Mishaak, Shadraaq, Abdiineegoon jedhu kun maqaa kan biraatu kennameef jedha. Daani'eeluma maqaa isaati. Maqaa isaaniitti geddaruutiin mootichi akka aadaa biyyichaaf akka seenaa biyya sanaa keessatti maqaa beekamuun akka isaan beekaman godhee jedha. Lakkoofsa 6ffaa fi 7ffaa isaan gidduutti warra Yihudaa keessaa kan argaman Daani'eel, Hananiyaa, Mishaa'elii fi Azaariyaa turan. Hangafni hojjetootaa warra xu'aashii sunis maqaa isaanii geddaree Daani'eeliin Beelxishaazaar, Hananiyaadhaan Shaadraaq, Mishaa'eliin Meeshaak, Azaariyaadhaan Abedneegoo jedhee jedha. Maqaatti geddaree jedha. Maqaatti geddaruun sun karaa biraa biyyicha keessatti jarri kun sirriimatti intigireet gochuun isaanii akka beekamuuf maqaa biyyicha keessatti beekamu fudhatanii biyyicha sabicha keessatti orma ta'anii kan ilaalamneef akka inni maqaa kana kenneef argina. Egaa kun tarsiimoo mootummichi qabuudha jechuudha. Mootummichi tarsiimoon inni qabu saba kana keessatti jarri kun impoortaantii ta'uu isaatu galeef waanta ta'eef maqaan isaanii sabicha wajjin walitti dhufuun sabicha gidduutti akka ormaatti akka isaan ilaalamne lammaffata immoo jarrumti kun iyyuu ofii isaaniitti sirriitti intigireet gochuudhaaf wanta jaricha wajjin wal qabatu sabicha kaalidoota sana wajjin wal qabatu ofirratti qabaachuun akka isaan irra jiru haala yookaan tarsiimoo mijatee fakkaata. Akka namni yeroo booji'amu mirga gahaa dhabee rakkatuutti utuu hin ta'in jara kanaaf egaa haala boriif isaan qopheessutu mijateef jechuudha. Haala fuulduraaf biyyichaafis dhimma baasutu isaaniif mijatee jechuudha. Isaanis haala isaaniif mijate keessa kaan fudhachuudhaan kaan diduudhaan akka of qopheessaa turanii kutaa macaafa raajii kanaa keessatti argina. Inni guddaan diduufis fudhachuufis immoo isaan irratti hunda'aa turan wanti qabxii isaaniif ta'e dhimma eenyummaati. Isa eenyummaa jedhu kanatti lixu lubi tasgaraan boodarratti barumsa ga'aa kanarratti nuu kennu. Waa'ee eenyummaatiin kan wal qabatutu akka isaan ofii isaanii hin dhabne isaan taasise. Biyyichaaf qophaa'uu keessatti immoo waan barbaachisuuf immoo biyyicha keessaas akka isaan of hin dhabneef immoo ogummaa isaaniitu isaan gargaare. Isa kana waliin ilaallaa jechuudha. Egaa waa'ee dhimma eenyummaatti yeroo dhufu qabxiitiin waliin ilaallaa jedheera waan ta'eef qabxiin kun tokkoffaan eenyummaa eeggachuu isa jedhu kana jalatti mootiin Baabiloon dargaggoota kana hojii mana mootummaaf qopheessuu keessatti kan inni iddoo guddaa itti kenne yookaan immoo kan inni barbaade kan inni irratti xiyyeeffate integreeshinii qofa miti. Assimileeshiniis of keessaa qaba. Integreeshinii fi assimileeshiniin gargar beektu dhimma yaada. Integreeshiniin ummaticha keessa of gashanii aadaa isaa fudhatanii afaan isaas baranii wanta barbaachisaa impoortaantii ta'e hundumaatti gargaaramanii sabicha gidduu jiraachuutiin ofiitis ofii of beekanii jiraachuudha. Assimileet gochuun garuu ofii ignoor godhanii of dhabanii tootaalii sabicha keessatti of gataniima sabichuma gogaama sabichaa uffatanii jiraachuu jechuudha. Karaa biraa sabichuma ta'uu jechuudha karaa tokko liqinfamuu jechuudha assimileet jechuun. Aadaa isa tokkootiin eenyummaa ofii gadhiisanii itti liqinfamanii jiraachuu jechuudha. Kun fedha mootichi qabu keessaa tokko ture. Yeroo maqaattis geddaree jechuudha. Yeroo mana mootummaa keessattis iddoo addaa isaaniif kaa'ee jechuudha. Egaa fakkeenyaaf jarri kun yeroo mootichi waa'ee assimileeshinii kanaa akka inni karoorfatee jiru isaaniif galee wanti isaan godhan akkuma garraatti dubbadhe waan isaan gargaaru
isaan isaaniif dhiyeessettiin isaan afeere keessaatii fudhachaa waan immoo isaaniif hin taane immoo keessaatii ignoor gochaa malumaan biyyicha keessa akka isaan jiraatan argina. Fakkeenyaaf eenyummaa nyaataan wal qabatu irratti maal ture akkaataa isaanitti deebii kennan isa jedhuufi eenyummaa nyaataan wal qabatu kana yeroo laallu Daani'el faan nyaata dhihaateef akka geeddaramuuf yeroo isaan gaafatan argina. Lakkoofsa 8 irratti nyaata mootichi mana isaa keessatti dhiyeesseef nyaata mootiin namoota kunuunsuuf addaan baasee qopheessee dhiyeessuuf kana lakki nuyi kana nyaannu nyaati biraan nuuf geeddaramu innumti nuyi beennu wantumti biqiltoota irraatii qophaa'u yookaan veejiteebilii warra ta'anii nuuf dhiyaatanii yeroo isaan jedhanii gaafatan argina. Isaanii sanyii Yihuudootaati jarri kun haboojeman iyyuu malee. Akka seenaatti akka seera macaafa qulqulluuttis Yihuudooti wanta isaaniif abboomamaa ta'e qabu wanta isaaniif dhowwaa ta'e immoo qabu. Seera Lewwotaa boqonnaa 11 lakkoofsa 1 kaasnee hamma 47 irratti ennaa laalle seera Lewwotaa boqonnaa 11 kaasee hamma 47tti akkasuma immoo seera keessa deebii 14 3 kaasee hamma 20tti seera saba Yihuudootaatiif Waaqayyo dhaabetu jira. Isa kana nyaadhaa isa kana immoo nyaatinaa kan jedhe qaba. Egaa jarri sadan kunii fi Daani'el warri mana mootummaa keessatti kunuunfaman kuni nyaata mootummaan Baabiloon isaaniif qopheesse kana nyaachuudhaaf seerri kun jireenya isaanii keessaa iddoo guddaa qaba ture. Sammuu isaanii keessatti wanta isaanitti dhageessisu qaba ture. Diduufis fudhachuufis. Diduuf garuu mirga qabanitti gargaaramaniitu akkaataatti ogummaatiin gaafataniitu fedhiin isaanii eegamaafi ture wanti namatti tolu tokko ogummaa akka isaan qaban sanarraa argina maleedhuma sanyii namooti yeroo rakkatan nyaata dhaabuutiin of miidhanii miti jechuudha kan isaan godhan nyaata hin dhaabne tootaalii garuu hin nyaatu wanta nyaatan garuu adda baafatanii gaafatan immoo mirga qabaatanitti jechuudha. Aadaa Israa'el keessatti wayinii dhuguun dhowwaan qabu ture aadaa Yihuudootaa keessatti haa ta'u malee garuu iddoo kanattis didaniiru wayiniis dhuguu maaliif laata? Biyya Baabiloonitti dhuguu maaliif dhiisanii nyaata dhiyaateefis maaliif didanii isa jedhuuf gaaffii ka'uu fi deebii ta'uu kan malu qabxii 3 tokkotu jira akka yaadaatti kan ilaallu. Inni tokkoffaani tarii akkaataan itti warri Baabiloon muka wayinii itti guddifataa adeeman yookaan immoo guddifatanii akka itti sabni Waaqayyoo sabni Yihuudootaadhaa Waaqayyoo isa isaan abboomeen muka wayinii guddisatan yookaan biqiltuu guddifataniin walitti dhufu ta'a. Seera Lewwotaa boqonnaa 19 lakkoofsa 23 kaasee 25tti yeroo laallu mukeetiin iji isaanii nyaatamuu jedhu sanatti Waaqayyo kan inni seera baaseef yommuu dhaabamanii hanga waggaa 3tti iji isaanii akka xuraa'aatti lakkaa'amaa jedha seerachi keessa kaa'ame. Iji isaanii kan nyaatamu hanga waggaa 3tti dhaabamanii yeroo godhatan hanga waggaa 3tti iji isaanii akka xuraa'aatti lakkaa'amaa. Waggaa 4ffaatti immoo Waaqayyoof aarsaa dhiyeeffamaa jedha. Gaafa waggaa 4ffaa gaan immoo iji isaanii irra jiru Waaqayyoof aarsaa kennamaa jedha. Waggaa 5ffaatti kaasee nyaatamuudhaaf eeyyamamaadha jedha. Seera kana qabu gaa jarri kun warri Yihuudootaa. Jarri Daani'el faan hiriyoota isaa sadanis jechuudha. Baabiloon immoo tarii mukicha yeroo manni ija godhatu kaasee jalqabu nyaachuu ta'a seericha hin guunne ulaagaalee seerichaa hin guunne jechuudha. Kanaaf jarri iddoo sana jiran akka Waaqayyoo isaan abboometti abboommi Waaqayyoof keessatti eeggachuudhaaf abboommi keenyatu kana nu abboome jechuu caalaa nuyi isuma kana nyaanna isa kan nu ta'a jedhaniiti nyaaticha filataniitu isuma filatan sana nyaatanii jedhamanii macaafni qulqulluun keenya yeroo dubbifannu. Inni lammaffaan qabxii lammaffaa irratti tarii jarri kun nyaataa fi wayiniin mootummaan Baabiloon isaaniif qopheessu kun saabii jarri nyaata kan isaaniif addaan bahee qophaa'uuf kun boriif abdatamanii fi nyaatotaaf dhugaatota gati jajjabeeyyii yookaan immoo barbaachisoo ta'an ulfina qabeeyyiidha. Akka aadaa warra Kaliidotaatti immoo wanti ulfina qabeessa ta'e dura waaqa tolfamaa isaaniif dhiyaata. Kanaaf isa waaqa tolfamaa isaaniif dhiyaate kana hambaa isaa fidanii isaaniif kennuun immoo hambaa waaqa tolfamaa nyaachuun xuraa'ummaa akkatti ta'e galiiraaf Daani'el fa'iif. Kanaaf isa kanas hin barbaanne gochuu jechuudha. Inni sadaffaan haala mijataadhaaf itti tole keessa jiraachuutiin nyaataanis dhugaatiinis waan hundumaanis mana mootummaa jiru jedhameera jarri kuni jiraachuutiin itti tolee bashannanurraa kan ka'e eenyummaa of wallaalchisu keessa akka lindheef eeggannaa jireenya amantii isaanii jireenya aadaa isaanii jireenya eenyummaa isaaniitiif ta'u godhachuu barbaadan. Kanaafidha kan isaan eenyummaa isaaniitti nyaataan kan dhufu irratti
deebii akkasii kennanii isa mootiin qopheesseef sana dhiisanii isa keessa isaaniitti isaan mufachiifne nyaachuutiin akka miidhamnetti biicha keessa jiraachuutiin barumsa afaanis barumsa aadaas barumsa caaffatootaas isa isaaniif bor qopheessuu danda'u immoo itti fufuu kan isaan danda'aniif. Inni lammaffaa irratti ilaallu qabxii kana jalatti eenyummaa maqaa namaa kennameen wal qabatu irratti attamitti deebii kennan laata isa ilaalla. Jaalatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qabxii isa lammaffaa kan immoo torbee qabannee dhiyaanna. Gaddaan qaamnu si'i kenna abdii tagaammaadhaa sirraa burqamaddi. Gaddaan qaamnu si'i kenna abdii tagaammaadhaa sirraa burqamaddi. Kahindigaa amne nuuf galtee tawaadaa maal teena jennee hin jiraannu booda. Kahindigaa amne nuuf galtee tawaadaa akkam teena jennee hin jiraannu booda. Yoo namoota dhiitu kennan golgolooftu obaateeti jalaa nuuf baata duunnagaa. Namoota yoo dhiitu kennan dukkanooftu obaateeti jalaa nuuf baata duunnagaa. Kun reediyoo Warra Wangeelaatii sagantaan keenyaa itti fufa. Meetir baandii 19 yookaan immoo kiiloo heerzii 15,515 irratti guyyaa sanbadduraa galgala sa'aatii 12 amma sa'aatii 12:00 kan isinii darbu tamsaasa kana YouTube irratti, SoundCloud irratti, karaa Facebook akkasumas immoo karaa websaayitii keenyaa hordofuu dandeessu. Websaayitiin keenyaa maqaansaa www.uoece.org jedhama. Irraan isinii deebi'a. www.uoece.org jedhama. Dhaggeeffattootni keenyaa biyya Ameerikaa immoo itti dabalaan lakkoofsa bilbilaa 51324 irratti tola bilbiluudhaan akkasuma nu dhaggeeffachuu akka dandeessan isin yaadachiisa. Facebook irra jirra, laayikii nu tolcha, YouTube fi SoundCloud irras jirra, subscribe gochuudhaan karaa isinitti tole nu hordofuu dandeessu. Ayyee nuti ijoollee teeti qabeenyi kenna. Gara biraan laaluu takka sitti amannee. Ati eebba keenya lolaayyuu badhaanee. Akkamittiin caaluu mirga kennan beekna nuti. Nuti ijoollee teeti qabeenyi kenna. Gara dhibiin laaluu takka sitti amannee. Ati eebba keenya lolaayyuu badhaanee. Yeroo marasiin gammannaa waaqa kenna. Toltee hammaatullee hamtuun dubbannu dansaa siin jenna. Yennaa marasiin gammannaa waaqa kenna. Toltee hammaatullee hamaan dubbannu dansaa siin jenna. Baay'ee lakkoofsaan hojii keessaan dhumu wanni siin jennu. Yoo yaa siin jennee ibsina kabaja sii qabnu. Baay'ee lakkoofsaan hojii keessaan dhumu wanni siin jennu. Yoo yaa siin jennee ibsina kabaja sii qabnu. Jenna 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 galata sii qabnu. Jenna galata sii qabnu. Jenna galata sii qabnu. Jenna galata sii qabnu. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rwv@13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya radiowarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin
hamma walitti deebinutti nagaa waaqayyootiin tura.